السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيمتوتا في دابتوتا كنافتو جرجرتو سنين جتشار برانكي جايبا كبات اسني دفجرا برانكي كناس إن روتي دلاي دايتون كيسان إنولو هريا سيستري تكرات برانكي جايبا دلاغو فين ديما هم بدوماتي نوالين ترا سنين جرا برانكي سوديس مال جتشون كيسان إنولو سيستري يوتنا من كونترات تي باتي وجلين الفاتا ورا لي ولين غدي وانتي سوما سام باتي أما من إجازة ترتي ساموني دا أنا كوان كوبان كمنيتي سيستري بترمين جديني akkumaan isii bahu mana kontiraatti bahu isii akka waan quban qabne isitti nimini jedheen hiriyyaa tanti tanatti nimin jedheeni amma immoo hiriyyaa isii tanarratti akka waan an quban qabneetitti isii quba qabdaa iddoo kana telefoon hin dalagu jedhe biraanki irra dalagaa hamma dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha amma irratti bilbila. Hello, hin dhagaa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله كم تنقاه ما قدرت أكمل سموني كان يتوان سيسترين إم بالبلا في بيتها تليفون سين دلقو ما قبل توي بالتي في جبتها أيه mana kontiraatti ittiin baatee jechuudha. Hai, akkamitti osonatti mana kontiraata kan dhiistee mana kontiraatti baati? Hai, natti jechuun natti niin ture osoo natti nimni akkamitti maal jettee baati eessa baati eeduu biratti baati osoo natti nimni maal jettee baati. Mana argachuuf argachuu dhabuu waan baati maal jettee baati jedha baran osoo natti mari'anne maal jettee tiniin baatiree wanni kun jechuun bahuu hedaa marii qabaa miti jalqaba yoo dhuftullee yoo biyyarraa dhuftullee na dhufite. Erga dhufte illee immoo dalagaan yoo naan taane dalagaan manatti immoo rabdire wanni samoonii edaa isin waa'ee akkana hojiin ulfaatamaa jetteetiin daangaa deemtee haasoftuuf mana kontiraatti bahuu barbaaddeeti. Aye. Rakko maan fedhee yoo jiraate bar mariitu tola bar hayyee bakka amma waa'ee isinatti hin kaasinate waa'ee isin dhaga'ullee barbaadu erga baateetiin hin jette akkuma barbaadde erga feeteetiin hin baate erga marii kiyya malee baateetiin hin jette akka barbaadde haa taatu ani kanaan booda bilbila sitti bilbiluu miti sagalee sitti dhaga'uun barbaadu. La jechuun suni waan abdiin waan ibaati maal jettee marii kiyya malee oluma kaateetu waan warri illee ka beekuun naan beekanii jechuun natu fidee biyyarra kanaaf natu quba qabaadha warri illee argitee ka gadhiisaniifu anatu haa deemtu erga deemu malee jetteen jedheetiin argitee itti fide ati maal jetteetiin akkanatti isin yoo callisteetiin irraa baateetiin jettu hedduu dhugaa namatti dhaga'ama. Boleeyyan kiyya hedduudhaan niitoorkiin citee jira. Niitoorkii siin fakkaate itti deebisee bilbilee jira.
Hello? السلام عليكم ورحمة الله. Hello? Alo. Network din kite bar. Ah? Network dudhan kite bar kana kuyyo kana bor sagalee si dhaga'uun barbaadu siin jedha bar. Laa wallaa akkana hin jedhin as tolfuru. Lamaan bakkana jettamaa wallaa isillee gitti maqaasa malee bajjaalatteetii miti wallaa. Ba'u Gitti narraa hibinaa jette oke anis hibi maaf loltaree bakka loliniiti isillee immoo bilbila akkasii bilbiltunatu godhaa. hin fedhu siin jedhaa jira bar. Hin fedhu ni haay. Dhaga'inaan lolaa isiin jettu bilbilina bilbileetti sirraa himaanatu jedheeni. Tasumaan barbaadu jechuun jalqaba edasiin wanni mataa gadi qabattee waan an jedhes jetteetiin hin fudhattuuf ani siifi malee mana kontiraatati wanni sii baasu tokko illee hin jiru. Ani mana kontiraatatiin beeyyoo sanillee ta'uu baattee manuma kontiraataa ta'e kan ibasii jijjiirraa. Yoo ala baateetiin hin jettee miidhamtaa rakkoo adda addaattu namarra gayaa seera qabeessa illee miti jedheen itti maatiin ture erga diddeessaniin mataa ofiitii baateetiin hin jette akka barbaadde haa taatu fedhiisiiti erga ofiin kabultu taate akka barbaadde haa taatu ani kanaan booda wanni itti bilbiluuf tokko illee hin jiru maatiitti immoo bilbileet ofirraa itti hima kanaan booda naan hin beekina ani quban qabu jedhaani akkasii kanaaf wanni Laa akkana hin jedhin wallaa uzubillah ziyaad maaf taatisi. Duraan sammuu bal'attaa ammoo maaf loltaarra ammoo jaamala gantaan sirra argaa jira wallaa. laa amalan taane miti jechuun ka namni tokko beektaa yoo ati isaaf yaaddetiin hin jette yoo immoo namni bakka akka itti yaaddu saniif namni faallaa sanii kan dalagu taate maal ati jechuun mataa keetti irra kaayiti ilaalame akkamitti mana kontiraatati namni seera baasaboora ofii achitti gattee maal jetteetiin amma seeraan ala jechuudha soo rakkoon tokko irra ga'e itti gaafatamummaa tokko bare hin qabu namni siif itti gaafatamu tokko hin jiru salitteetumaan akkanumaan baatee kanaaf amma waa'ee kanaa inumaa dhaga'u waayyuu hin fedhu. Lama ammoo wanti hin jedhiniiti anumaaf jedhii dhaabadhuuti isillee immoo mana hojii wallaa amma maashaallah wayii argatti jedha akkasitti atillee amma loliniiti. Isillee bakka akkasii bilbiltunatu taasisaatiillee loliniiti. Isillee giddii mabbaase malee wallaa isiin iyyuu bakka yoo duraa itti maminaamina jetti. Gibee sana iddoo silkiin keetillee dalagu natti fakkaatti torbee dhabee isaa amma gisiin maa gabaati. Ayyee. Bakka silkiin keetillee dalagu natti fakkaatti iddoo isiin baate sababuma sana. Kanaafuu amma kanaaf karaa Garuu amma wallaahi mana maashaallah wayii argattee yoo waa tokko hin jedhini mana maatiin qabanii jaarsaaf jaartii bichaadha jedhu warri sii bira galtellee maashaallah. bakka barbaadde agaltu amman barbaadu sin jedha bar kanaaf jechuun haa dalagattu hayyee irra guddaan nagaya haa taatu malee bakka jirtutti ani amma waan telefoon isitti bilbiluu maali akkuma sin jedhe kana warratti ofirraa himaa ani isaan argitee jalqaballee akkuma sin jedhe ka fide biyyarrallee ana haga isiin dhuftellee immoo ka quba qabu ana kanaafi ergisiin lakki nagayee jira ofiin argitee beetiin akka barbaade ta'a jettee argisiin kabaatu taate kanaaf akka barbaade taatu bakka jirtutti nagayaa taatu saniin alatti waan isitti bilbiluuf takka illee jiru namni tokko yoo yaadaniif ittiin jedhan erga argitee akka ati yaaddu sanitti namni immoo siin hubanne wanni gootu hin jiru akka isiin jedha bakka kanaaf waa isinatti hin kaasine waan baay'ee dhibaa qabaatti haase. Akkas kanaaf dhageetta kanaaf jechuun amma biraanki si goone malee isillee quba qabdi jechuun akka isin mana kontiraata jibaatallee anis quba qabaa walimaa marimaan baate waan ta'eef kanaaf biraanki bisirratti dalaguu fi isillee ittimee jira. Laa wallaa jechuun biraankiidha malee dhugaa mitiin wal quba qabna. Kanaaf namni beektaa kanarrallee waa hedduu hubataa jechuun waa sirraa barata jedheetiniin amma daawwattoonni silaalatiniin jiran waan ta'eef dhiifamaa jedheen. Daawwattoota keenya dhiifama godheefii jira. Akkasii hayyee daawwattoota fi kabajamtoota kanaaf jirtu jecha kana amma
dhiifamallee jetteetii hin jirti. Akkasii isiniin jedha biraanki ajaa'ibaa irratti dalagee maaliif namni waan kanarra waan adda addaa barataa akkanumatti jechuun dalagarraa jechuudha. Ijoolleen ni babbaatii waan ta'eef as keessa illee namni waa hedduu waan baratuuf akka isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaa haga viidiyoo eebaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.